biyya keessaa nagaa kooti waaqayyo nagalatu guyyaa har'aa kana akkuma beekamu gammachuu obboleettii keenya abbee tuub irratti kanan argamu. Egaa akkuma argaa jirtanii mana abbee tuubiin jira jechuudha. Kan nan beekne yoo jiraattan Daani'eel jedhama yookaas Naardos Tuub jedhama jechuudha. Gabaabaa dubbii wanta dubbachuu barbaadu dubbii dheeressuurra jechuudha. Abbeen baga gammaddee baga carraa kana geessinsiin jechuu barbaada. Namni tokko hojii hojjetutti gaafa ija firii isaatii argu gammachuun kana caalee hin jiru. Haa ta'u malee hojiin kun hojii xumuraati jechuu hin dandeenyu. Gana waan baay'eetu hafa waan ta'eef hojii kana akka xumurtuu cimsii irratti hojjetu jechuun barbaada. Kanaaf baay'ee hojii bal'aatu fuula kee dura jira jechuudha. Kanumaan siin jedha. Warri hiriyoonni ishee gargaaraa turtanis baay'ee bira dhaabbattanii yeroo gammachuu yeroo dadhabdan yeroo gadditan yeroo hundumaatti bira dhaabbattanii gargaaraa kan turtan ammallee jajjabinni keessan itti hafuun jedha. Hundumti keessan galatoomaa baay'ee galatoomaa deeggarsi keessan ammallee itti hafuun jedha. Dhaamsin dhumarratti dhaabbeedhaaf qabummoo hojii amma jalqabdee jirtu kanas fiixaan baasuudhaaf yookaas xumuruudhaaf cimii hojjedhu jechuun barbaada. Yoo cimtee hojjettee milkaa'uu dandeessa. Waan bareedaa tokko waan dhaloota hawwatu waan gara fuulduraatti si deemsisu tokko irratti hojjedhu siin jedha.